har'a Oromoon walitti dhufee irreecha ayyaaneffata. Ayyaantu marsee shaggar jira omtuu nu danda'u kanuma keenya biyyi amaante sottoo limba'u. Irreecha irratti galata nagaa fi tokkummaa isaa agarsiifata. Garuu yeroo ayyaana kana kabajnu gaaffiin tokko ni ka'a. Oromoon amantii isaa durii keessatti eenyuun hordofaa ture? Akkamitti gara amantii garagaraatti ce'e? Seenaa kana yoo hubanne eenyummaa keenya, Oromummaa keenya diippilii hubanna. Baga nagaan gara sagalee kitaabaa ofishaalitti dhuftan like, share, subscribe gochaa hanga dhumaatti nu daawwadhaan affeerra keenya. Oromoon durii amantii waaqeffannaa jedhamu jalatti waaqa tokkicha qofa amana ture. Waaqni waaqa uumaa hundaati. Uumamaa hunda caalaa kan ol ta'e, kan lubbuu fi jireenya hundaaf kennedha. Oromoon waaqa waliin mormu, waaqa waliin morku. Amantii kana keessatti seeronni hedduun ni jiru. Waaqeffachuu, ulfeeffachuu, safeeffachuu, hodachuu fi lagachuudha. Oromoon bakka qulqulluu jedhee tulluu, malkaa, haroo fi bakka ayyaanaa irratti waaqa kadhataa ture. Kana keessaa tokko irreecha har'a itti yaadatamu kanadha. Oromoonni akkas jedhu. Waaqni waaqa tokkicha. Waaqa ilma hin qabne. Kuni mallattoo seenaa Oromoon waaqa tokkotti amanuu isaa kan ibsudha. Maarree kabajamtoota keenya. Amantii Oromoo keessatti ayyaana jechuun humna addaa waaqa irraa namaa bakka yookaan wanta tokkoof kennamedha. Ayyaanni kun jireenya, nagaa, tajaajilaa fi eebba waaqaa agarsiisa. Namni tokko akkasumaan waaqa bira hin dhaqu. Ayyaanni karaa ta'ee namaa fi uumaa walitti hidha. Gaaffiin guddaan nuti ammas asitti kaafnu yoo waaqni hunda uumaa ta'e maaliif wanti biraa namaa fi waaqa gidduu dhaabbachuun barbaachise? Maarree kabajamtoota keenya, seenaa kana keessatti Oromoon waaqa tokkichatti amanuu fi ayyaana isaanii waliin jiraachaa turuu isaaniiti. Garuu yeroo amantiin alaatii dhufanii ilaalchaa fi amala Oromoo irratti jijjiiramni guddaan mul'ateera. Kiristaanni jaarraa afuraffaa keessa gara Impaayera Aksuumitti seene. Islaamummaan immoo jaarraa 8ffaa booda Galaana Diimaa irraa gara Afrikaatti babal'atee jaarraa 10ffaa hanga 12ffaa keessa gara Oromootti seenani. Amantiiwwan kunneen yeroo darban jijjiirama guddaa fidanii afaan, aadaa fi eenyummaa Oromoo irratti dhiibbaa cimaa geessisuu ni dubbatama. Fakkeenyaaf meeshaalee ayyaanaa Oromoo akka kallachaa, caaccuu fi dibbee yeroo amantiin alaa dhufetti gara ilaalcha addaatti fudhatamani. Tokko tokkoo fi qulqulluu ta'anis kan biraaf ammoo haala amantii alaa waliin wal bira qabamee ilaalamuu jalqabe. Gaaffiin guddaan ammas kaasnu akkamitti
amantiin duraan mallattoo eenyummaa uummataa ture xiqqeeffamuu hirdhachuu danda'a. Mee kabajamtoota daawwattoota keenya isin maal yaaddu? Uumamaan kabajamee kan uume yoo dagatame maaltu ta'a? Yoo eenyummaan saba tokko amantii alaa dhufe jedhame san jala seene eenyummaan isaanii sun eessa dhaqa? Har'a irreechi mallattoo Oromummaa fi tokkummaadha. Ayyaanni kun bakka Oromoon walitti dhufanii galata Waaqaa galchanii nagaa fi tokkummaa isaanii yaadatanidha. Irreecha keessatti bishaan, tulluu fi muka ayyaanaa waliin walitti dhufanii jireenya uumaa fi seenaa isaanii yaadatu. Gaaffiin nuti kaasnu maaliif namni uumamaa kabajuun galata Waaqaaf haala kanaan galfata? Eenyummaa Oromoo keessatti irreechi akkamitti iddoo olaanaa qabate? Marree har'a margaa fi haroo biratti yeroo galata galchitan yaada kana yaadadhaa. Dhugumaan uumaan lubbuu fi jireenyaa eenyudha? Uumaan lubbuu fi jireenyaa eenyudha? Uumaa moo uumamaadha? Marree viidiyoo har'a waa'ee irreecha Oromoo kana irratti isinii dhiyeessine irraa Oromoon yeroo dheeraadhaaf akkamitti ayyaaneffachaa fi Waaqa isaanii galateeffachaa turanii irraa barattu. Atiyoo irreecha kana irratti eenyuuf galata galchaa jirta? Kabajamtoota daawwattoota keenya, qophii har'a isiniif qabannee dhiyaanne asuma irratti xumurra. Hamma xumuraatti nu wajjin ta'uu keessaniif isin galateeffanna. Kun sagalee kitaabaati.